السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني كبجمتوتا كينيا الرديبين ولا لفينه بريفما جتشور انجليفته اوروميفته حتى امارفته كنو فكينيا حالا كنان جتشورا كم ارغتن كان جتشو akkamitti jara kanaa wal biratti dalasiifannaa kajuula alla jechuudha. Amma jara kana akkamitti wal bira dalasiifannaa jechuu ilaalla jechuudha. Isaan kana fakkeenya nama afaan oromoorroon kaadhee seetiingii tan argitanii seetiingii as olirra jirtu tana seetiingii matanaa irratti rukutaa jechuudha. Amma itti banachuudhaaf isin garsiisa inshaallah. Erganaa ka jalqabaa kanarratti dhaqee rukuta jechuudha. Ergasii asirratti rukutaa nama argadhee afaan oromootii fi arabii walitti qabeen jira wanni amaariffa waan ta'eef hunda akka isinii fi tuqaa sadeensaan rukuttanii asitiin inni kunillee amma fidee jira. As keessatti amma isin seerchisan gootan jechuudha. Afaan oromoodhaa yoo taabii isinitti fide barreessitanii fiduudhaaf asitti oromoo jettanii eegaltanii akkanatti isinii dhufa jechuudha. Namni waan buusee jiru isin akkanatti as gaditti isinii dhufuun mala daawulood godhattanii haala saniin asiif fayyadamuu dandeessan. Waa amaariffaa illee oli buttanii kana keessa jechuudha. Naannoo dhumaa kanarratti itti dhuftanii jechuudha. Haala saniin daawulood godhachuu dandeessanii barreeffama aappii tokko malee akkanatti itti fayyadamuu dandeessanii. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ingiliffallee akkasuma arabiis.